namootiin gaafattanii fi meeshaalee kana barbaadan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini namoonni hedduun jechuudha saaxinii dhaabbataa kan uffataa yookiin dulaaba hin gaafattan jechuudha akkaataa isaa yookiin maallaqa isaa. Namni immoo irra caalaa algaa akkasuma immoo tuyyuu tastiriihaa komodiinoo wantoota hedduu kontirool biffee dalaysiifatanii isa dhiisantu jira. Tokkoffaa irratti osoo addaan suuraan isin ergitan yookiin ammootu mitira sadii jechuudha saantii 300 waan akkasiiti. Kun amma fakkeenyaaf 150 isiniif galee mitira tokkoo fi saantii 50 jechuudha. Haala kanaan akkasitti addaan baaftanii yoo ta'an gatiin isaa illee hir'ata. Kun ammoo mitira 2 jechuudha. Guddinni isaa hangamii kan jedhu addaan baafannee sirritti hubannee ajajachuu ni dandeenya. Suuraa qofatti osoo hin tahin jechuun sirritti hubattanii wanni isinii galuu qabu. Guddinna malee diizaayinii isin barbaadanii kalarii isin barbaadanii diizaayinii barbaadan jechuu diizaayin goone isin hojjechuu ni dandeenya. Isin hojjechiisuu ni danda'a jechuudha. Garuu filannoon ammootu qumsaaxiniin kaareewwan dalagamuuf gatiin isaa ni dabala. Maaliif jennaaniin algaa wajjin walirratti xagmii gootanii yoo dalaysiifattan hedduu miidhagaadha. Manni keessanillee hin bareeda. Bareeduma qofa osoo hin tahin waan hedduuf isin fayyada. Meeshaalee kenna keessattuu dubartiin jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf mana keessa miidhagsuuf meeshaalee hedduu kotota bakka ba'ananu keessattuu shamarran biyya ambaa turree galle kun wanni martoo listiin qabamu golan qabdu gaadaan qabdu akkasuma immoo akka achitti argitanii manni guddaa osoo hin tahin nama gola lama saarbiisii lama keessa galuu jira. Nama gaadaaf saaloona qofa qabu jira. Tarii namni mana guddaa qabdanillee ni jirtanii achitti tokko ka meeshaa godhuullee ni dandeettanii. Garuu alaa kulli haali waan hundaafuyyuu qumsaaxinii yookiin ammoo dhiifama saaxiniin uffataa dhaabbataan isin barbaachisaa shamarran hedduu jechuudha. Namoonni algaa ajajattanii keessaa dhiiftanillee maa xiqqaan taane mitirii 150 illee maan taane ajajadha. Akkas jechuun baay'ee xiqqaa miti biyya keenyatti 180 bakka guddaa jedhanii kan namni himu. Achi booda immoo girgida irratti dalagama jechuudha. Gaafa mana ijaarama amma inni kun jechuudha baay'ee bareeda. Akkasuma immoo gubbarraan kan algaa libsii yookiin ammoo tuyyuu lihaafa waan akka baxxaaniyaa uumama kaa'attan gubbarraan ni qaba. Akka barbaadaniin jechuudha. Dhiisuu osoo hin tahin waan humna keessanii herreega keessan godha. Jireenya keessanii wal madaalchisaatii dalaysiifadhaa isiniin jedha. Hundaafuu wanni ani isin itti har'a viidiyoo kana dhufeef namoota hedduutu na gaafataa jira waan ta'eef diizaayinii akkamii hojjettaa akkamiin hojjettaa warri jettanii na gaafattan bizabti akkuma algaatitti algaa wal fakkeessee isinii dalaysiisaa isiniin jedha. Akkasuma immoo tuyyuu TV staandii yookiin ammoo xaawulaa televiziyoonii irra kaayamullee filannoo keessan irratti qophaa'atu jira kaalarraa galee gurguramu. Garuu xiqqoo maallaqni isaa ol kaha. Garuu mukarraa yookiin ammoo tuyyuu mana firnichara irraa yoo dalaysiifne gatiin isaa baay'ee bareeda jiddu galeessa akkasuma immoo muka bareedas ta'uu mala. San qofa osoo hin tahin meeshaa kennan walirratti xagmii goone dalaysiifachuu ni dandeenya isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu filannoo keessanii wanni hundi dabalaa deema. Amma fakkeenyaaf qumsaaxiniin kun 55,000 jechuu ka dalagamiin baay'ee guddaadha isinii galee baay'ee guddaadha. Cinatti madardaraa qaba hedduu diizaayinii ajaa'ibaa fi miidhagaadhaan akka kiyyattuu fi kiyya baay'ee jaaladhe viidiyoo isinii waraabne garuu ammoo suuricha haadha. Amma viidiyooleen ani fidee isinii gadhiise kuni viidiyoo warra jechuun meeshaa keessan dalagee ergeef jechuu ka gad isiniif dhiise isiniif galaa jiraami. Viidiyoo godhuun natti hin tolle lakkoofsa isaanii irraa gabbu buusee amma walirratti edit godhee gad isiniif dhiisaa jira isiniin jedha. Kanaaf namootiin ajajachuu barbaadan duwwaa 978 waatsaappii telegiraama iimoo akkuma amma isirratti isinii kaa'e namoonni hedduun jechuudha warri barraa dhibbatti ajajachuu barbaadan taraa keessan waatsaappii sagaleedhaan qabachuu ni dandeettanii. Iimoon ammoo bilbiltanii waliin haasa'uu ni dandeenya. Akkasuma telegiraama illee san qofa osoo hin tahin feesbuuk illee ni qaba. Asuma liinkiin yuutuuba kiyya jala jira. Tiktook illee ni jira jechuudha. Namoonni tiktook irratti argitanis tahee akkasuma ammoo tuyyuu feesbuuka kiyya illee dhaqaatii aadii isaa deemaa jechuudha. Dabalaa maatii horadhaa achirratti illee poost isinii godha suuraa adda addaa achirraa argachuu ni dandeettanii. Gaafa maatiin baatee jedhe feesbuuk kiyya ni argattanii. Feesbuukni kiyya Ummurazaan jedha. Asuma jala jira jechuudha. Liinkii yuutuuba kiyya jira. Kanaaf namoonni yuutuuba kanaaf haaraya taatanii viidiyoo kana jalqaba argitan jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kun suurichi kun dulaaba akka reef dalaysiifne san algaa walirra maach ka ta'e gara biraatii jechuudha. Kan dhufee jedhe kan ajajaan dalagamaa jirudha. Kun xiqqaadha amma
qarshiin isaallee achumaa gadi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isiniif galee kanaaf filannoo keessanii fi yaada keessan qofa fedhii keessan irratti hundooytanii dalaysiifachuu ni dandeettanii dalagamuullee ni danda'a isiniin jedha. TV stand illee diizaayinii isin feetan ka'anii gadi dhiisu yookiin ammoo ka'anii hojjadhee namaa bitu qofa osoo hin tahin ka isin barbaadan jechuudha. Ka akkamtu nuu taha akkasuma immoo diizaayinii kalarii akkamii jaaladha mana kiyya wajjin akkamtu deema qalamiin manaa ni jijjiirama namni majliisa qabdan namni soofaa qabdan maaltu wajjin deema jettanii filannoo keessan irratti hundooytanii ajajachuu yookiin bitachuu ni dandeettanii isiniin jedha. Kanaaf isin jaalladha isin kabaja Oromoo koo guutuu maal isiniin jechuu danda'a viidiyoo kiyya like share waliif godhaa akka ilaalamu namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanillee akka ajajatanii san qofa osoo hin tahin viidiyoo hedduu isin gammachiisu isin bohaarsu viidiyoo ammayyaa jechaadha yookiin normaala viidiyoo ka waan takka hin qabne makaa jechuudha isiniif hojjechuu yaadaa fi hawwii kiyya yoo isin na bira dhaabbattan jechuu yoo isin abshir si waliin jira jettanii na duuban dhaabbattanii isiniin jedha. Kanaaf horaa bulaa galatoomaa isin jaalladha isin kabaja like godha viidiyoo namoonni ilaaltan hundi keessanuyyuu namoonni ajajachuu barbaadan qofti heloo jechuudhaan koottaa